Kaati baattee har'a jaarsan geette kana annama akkasitti nama gurraacha akkuma kan kee xiqqaa si jalaan ol guddataa jiru ana amaanaan tuquu haati faatee amaanaan jedhanii lammaffaa ammoo gaafsan jaartiin tiyyana bira jirti haadha faatee fuudhee geggeessuu deema jedheeni jaartii biraa ka'ee deeme. Siigalee. Utubala geessi ture jaartii biraa gadeen fira chumaan aga qaxxi tama fayyaaluma xiyyaara korsiitu. Anta majnuun. Anas. Lala, isin namni dhibba lama ho'i gaara qottan. Daqiiqaa 5 keessatti gaafan itti balleessi achitti arga. Isin uummanni na jedha jirtan kun namni dhibba lama beekun donkooroodha wallahi. Amma namichi doktorummaa isaa wanni iyyinee geemii isaa irraa nafina shiishinii gurguradhaa innuuf laalame waggaa 4 dura itti balleessite kan inatti ergitee jedhe dhugaa. Jaartii kaatariin turtee achi as dhuftee namni muluu dhiiftee itti bilbilte kun donkooroon fuudhee nama gurraacha wayyaa qaba jettee itti dhahinaan oofuun sirri dhiifama gaafadheerra deemee doktora biratti laalame dhiiftallaa wayye nagi deeme hayyee amma maal naan jettaa lammaffaa ammoo namni dhibba lama wayyaa jirtan kuni akkuma argitan kun gurraacha akka kiyyaa waan qabdaniif yoo dhabdanillee aboo giiftii bituu wallaallee akkam goona bakka diraamuma siyaa erguka ummatarraa ummanni giiftii biti naan jedhaara diraama siyaa erginu. Faateen Dubaay jirtan guutuun keessan diraama dhibba lama itti kenna sabboona leenca bitee na haa kennu. Baradhu siyaa barsiiftu nasriifa kaardii itti naqe. Laki ani maali wani leenca leera bu'an akka godhu ani sitti ma akka godhu laal leenca ka barbaannu guyyaa san taaftaabin uyyuu ni moona iyyaa jirra beeri dhiiri biyya kana jiru iyyaa jira zalala yaw waan dandeenyu leenca leeramnu iyyaa jirra sagaleen dhagaanaan ga tokko alhamdulillahi rabbil alamin garuu immoo waan birallee dhabnu gaafa jalqabatirra jalqabee si biraa naafni ani amma dhiifama gaafa dhottamu doktora akkam godhanii ka waggaa afurii dhiifama gaafa turre si majalatti dhukadhee afu. Kabarugaa wallol tari sitti arda isi. Lala wallahi abadan walitti raare wallahi isi nabira seentee si bira dhuftee yu bargisee geemii hojii taphattanii warra kopheen isaa gamma'u yennaan atillee itti olsiisitee fi dhugaa jette warra kaasliin isaa azabamne wallahi lazim. Ada wannoo jedhee maarree. Abbanootu fi barane gizee namni miira keessa jiraate xiqqoo gargaaree tiriin aarii irraa lashi godha. Malee ani wallahi fi ni jedheen jenne. Maa isin waa siif deemtee fakkaatu bara. Lala annantu ine lakki sabboora amma nantu itu abadan anillee tuku dura warruma odoo isin geenne wanni jedhuuf suuraa kaayyadhee irraa xiqqoo mataa godhaa ture amma dhiiseera. Kanaafuyyuu hundaafuu qophiin maal fakkaatare doktor silaa achi hin jirru. Yaaddotti jira wallahi. Kagee bitaa musirroota baanka. Ane da ol ka'ee maal akka ta'e beekta waan namicha leenca baay'isanii kennansee tilifoona uf bira naqee rafee beekta taaptaap goona bakka tokkotti jedhee achumaan ol bararee moo'ameera naan lakki moo'amne naan jedhe namni na dhufee halkan kanaafuyyuu abdii siyaa godhuuf jabaan lakki boka moote arge mooyuu keessayyuu namichi kadheen gadda cafare caalaa darbamee nu biraa deeme malee. Ya Rabbi dhugaa godhe manamni yeroo baay'ee faalla. Rabbi dhugaa naa godhu ayyee. Laa wallahi faalla miti abada manamni kiyya dalgana yoo du'ellee inuma du'a yoo moo'ellee inuma moo'adhis rakkoon qabu hin moota. Abshir. Ati amma na jajjabeessu waanuma mooyuu mana argite. Lakki boka mootu arge wallahi. Warri biyya kana jiru baay'eetu iyyuu si jaalata ka si jaalatu keessa ammoo warri barbaadan kun dhageettan doktora bira awwaan fuudhee bakkaan gaa hatta sa'aatii harkallee isin kennitan biraan gaa waan ta'eef waan barbaadan har'arraa jalqaba itti qophaa'a guyyaan immoo dhumtee jirti. Birriin barbaadu giiftii barbaadu. Leenca sii kennuufi leenca nama biraatti irraa sii kennu namalee birrii hin jenne waan barbaadan jedheen ati maaliif beekte kenna garagaraa jiraachuu danda'a. Nama durba suuraa keetiin iyyuu dalaysiifatu deemtee warra wal lolchiisne jenneen tuchiisaati asitti nagarre rakkanne boraatiin takka warra rakkiftee bara nagarre ati naggaaddeen Dubaay guutuun boraatii ta'e qabdi ani hin beeku barra waan rakkoo. Hin gurguranii. Hin gurgurtu maal gurgurtii rafti wallahi. Ati osoo Dubaay dhufte amma nageenya keetiifuu yoo hoteeluma sii qabne malee ani hin beeku.
Ama bargee miyyuu burji kaliifa irra taphadhayoo namichi namoota achirraa ugadhiisa yaara. Laa a'uuzu billahi. Allo liyoo an birallee dhabe uf gadhiisurra inshallah odoo nam tokko sin agarre ji'a sadii afuranuyyuu mana addaa keessatti si dhoysa maal abboona kaka. Wallahi takka hottee nama wajjin hin galle agasan yoo mooyaa irraa dhabe malee waan nyaattu yoo dhabde malee durba takka nyaata achi yoo as fidanii as kaayan nagaan ji'a lama si horadha odoo kira gara hoteelaan qabattu manni kiyya hoteela akka mangistiitti eegama wallahi abashaan asii dallala taatee mataa dhaabdu